Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Egaa baay'een keessan furdachuu barbaadanii baay'ee namaa jechuudha. Ijoolleen hedduun biyya namaa keessa illee warri jiranii biyya keenya keessa amma fakkeenyaaf ilaalcha nu qabnu biyya namaa namni jiru akka itti toletti ijoolleen baay'een garuu faallaa kanaa dubbatti jechuudha. Hedduu saalfadhaa gara biyyaa galuu hedaa wallaa hedduu takka qal'adhee uffanni martin irraa hin tolu. Fuulli kiyya na badee dhiqqishumisii akkamitti furdadha ijoollee hejjettee nama gaafattu heddummaata. Nuti garuu akkasitti nu banu namni biyya alaa jirtaanan akka waan hundi toletti yaa'annaa akkuma walii gaalatittu mee hundumaafuu hordoftoota kiyyaa warroon akka jettanii yaaddoftanii ciqqamtanii haaluma salphaa ta'een kiiloo keessan haga tokko gara kiiloo badaatti dabaluu osoo hin taane haga takka jechuudha. Garmalee qaamni keessan isin huqqatee jiraate karaa salphaan qaama keessan jiddu galeessa godhachuu ni dandeessani. Egaa gurrana dhaggeeffata ijaan immoo viidiyoo kana ilaala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu walitti kee jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fiyaan akkam isin jaana bira bareedulla alhamdulillah. Egaa itti aansuun abishiin nama furdisamu nama qalisa warri jettan abishiin akkaataa isin itti fayyadamtaniin waan isin wajjin walitti fayyadamtaniin sanii murteessaan akkaataa itti fayyadamtaniin jechuudha. Isin qallisullee isin furdisullee danda'a. Itti aansuun furdachuuf waan isin barbaachisu keessaa murteessaa fi haala salphaa keessatti argattan keessa isin filadha. Ootisiin kun murteessaadha. Xaasaan isaa yoo baname akkana jira ajjaan jechuudha. Isa kana wanta biraa yoo dhabdanii haaluma salphaa ta'een fayyadamuu dandeettan isinitti agarsiisa. Kaasii argaa jirtan kuni ka abishiiti. Abishii keessaa guurtanii diqoo isii ho'istanii jechuudha. Yoo diqqishuma isii ho'istan eegasiin booda aanan hojii danfistanii akkuma shaayiitti osoo sukkaara waa takka ittiin godhin ganama garam fayyadamuu dandeettan jechuudha. Abishiin waa hedduuf daawoma akkaataa itti isin fayyadamtan isiniin jedhee jira. Akkaataa wanti isin walitti maxxanii sanii wajjin sanirratti hundaa'ee nama qallisullee jira, kanaaf furdisullee jira. Dhibee garagaraatiif, dhibee sukkaaraatiif waa hedduuf dawaadha. Fuula keenyaaf, qaama keenyaaf, wazii fuula keenyaatiif jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Abishiin dawaa hedduu qaba. Anama guyyaa bira abishii jedhee fayyadama. Abishii qofa waan fi irraa beeku baay'ee isinii himuu kan danda'udha. Garuu baay'een keessan irraan tana haala kamiyyoo goone abishiin kiiloo keenya akka dabalu nu taasisa warri jettanii nama gaafattanillee jirtani warri beekuu barbaadanillee jirtan jechuudha. Abishii keessan akkaatanii karaa jiisuutinillee bishaan isaa irraa gajjisuudhaan ganama dhooftanii fayyadamuu dandeettanii yoo barbaadan juusattillee mattanii harceessaa jechuudha fayyadamuu dandeettan. Garuu yoo dandeettan jechuudha juusatti yoo mattan baay'eedha waan ta'eef bishaanitti mootu galgala kana bishaan qulqulluu irratti gingilchitanii jechuudha irratti nasannasuu dandeettanii akkasiin jalaa onneen taane gingilchaa yoo kana gootan bareeda. Saniin booda bishaan isaa kana akkana bultanii yookaan sa'aatii dheeraa eega tursiistaniin booda inni gubbarratti galaa eegasii agartanii kun hadhaa isaatii irraa gajjisitanii bishaan birallee akkanatti osoo jala gadi hin geenye gubbama dhaxxanii irraa ammallee gadi jissuudhaan ka jalatti hafee kanatu faayidaa guddaa qaba waan ta'eef sukkaaraaf wanta mi'aa osootti godhuu baattanii bareeda. Garuu namni hundi tokko miti nam tokko faayidaa isaa san qofa waan fedhaa ta'uu faayidaa eeganaa kenna jedhee fayyadamuu danda'a. Tokko immoo gadi naan taru jechuu danda'a. Namni tokko dammallee itti godha, tokko immoo sukkaaratti godha. Akkana sirriitti hagini kireemii ta'uu dhooftanii ganama fayyadamuun fayyaa qaama keenyaatiif illee hedduu takka bareedaadha. Garuu hadhaa isaa san namni waan jibbuuf deebi'ee buban nama ajaa'aa foolii qaba. Namni isa yeroo baay'ee fayyadamu jettan malee dhugaadha foolii qaba. Garuu immoo nama abishii gizee mara fayyadamu laalamee qaamni isaallee bareedaadha. Fuulli isaa kun hedduu cululuqa. Walumaa galatti gogaa qaamaa ni bareecha. Rifeensaaf illee bareedaadha. Keessa keenyaaf illee bareedaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya kiiloollee hin dabala. Garuu yeroo baay'ee isinitti hima waan nuuf hin jaalanne tokko maa gadhiiste jechanii yaaduu dandeettan. Furdina garmalee hin jaaladhu inillee hin barbaadu faayidaa isaatirra miidhatu caala. Garuu furdina garmaleetiif miti kan isinii gadhiisaa jiru. Namoonni hedduu akka badaa qal'atanii boqoon walitti isin cabee jedhee waan kanneen fayyadamtanii salphaamatti torbee 2-3 keessatti uf fooyyessuu dandeettan. Isa kana jechuudha. Inni lammaffaa immoo juusii salphaa ta'e loozii wanni dhadhaa loozii muuziin fudhattan. Dhadhaa loozii gizee tokko bitan yeroo dheeraaf isinii ta'a yookaan loozii jechuudha. Loozii akka malee gotan danda'a. Kan loozii warshaatti qophaa'ee beesan illee ta'in ta'a. Loozii aannan teemira walitti as fudhattan. Isiniin booda akka juusitti dhooftanii nyaata booda galgala gizee raftan nyaatanii geessitanii gizee rafuuf deemtan. Juusa kana walumaa dhaabaa fayyadamamee fakkeenyaaf amma namni muuziin arganneen jira. Muuziin salphamatti argattanii dhadhaa loozii sanillee takka yoo bittanii honniin isaa wal taraa diqqa haga guddaatti jira. Isallee gizee takka bitattanii teemirallee shigii takka gizee takka bitattan sanii booda achi teemira firee 4-5 qayyatti dabaltan baay'ee miti. Muuzillee firee 3 akkas muuzii keessan quncifattanii firee 2-3 takka teemirallee aga firee 6-5 takka
firee isaa keessaa baastanii jechuudha. Saniin booda aannan burcuqqoo tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a. Aannan keessan itti dabalattan. Yoo barbaachisaa ta'e sukkaarti gootanii garuu sukkaar dhiistanii rakkoo miti teemirri waan jiruuf jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan walitti gootanii wanna biraa yoo dhabdan juusii amma isiniin jedhe kana yoo godhattanii mana keessan keessatti egaa waan qabdan yookaan nyaata booda guyyaa fayyadamtanii yoo dandeettanii itti deebitan galgalallee nyaata keessan booda yommuu guyyatti yeroo lama wanneen isinii danda'uu baate yookaan akkasitti humna dhabdan galgaluma qofaa juusa kana fayyadamtanii gize nyaattanii dhuddanii kaatanii juusa kana dhuddan galgala mara yoo dhuddan torbaan lama keessatti jijjiirama guddaa argattan. Juusa heddummeessaa fayyadama. Namoonni garmalee qal'annee biyya namaa jirra ofii yoo galluyyuu saalfanni namni biyya keessa jiru tsadaa jedha jiraata hin doomnuti warri biyya alaa jirru akkanatti baay'ee uqqannee warri jettan warri biyya keessa illee taataniitiin sababoota garaagaraatiin qaamni keenya bakka takka hin taa'u garmalee huqqatu ndiqoo nama jibbisiisaa garmalee huqqatu boqoo walitti yoo nama cabeeffaa osoo umriin kee waggaa 20 ta'ee nama waggaa 35 fa'aa fakkaatuu dandeetta. Kanaafuu haga dandeenyu warroonni akkasittiin juusii fayyadamuu baay'isa. Haaluma salphaa ta'een wantoota kanneen wantoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf amma ajjaasa yoo xaasaa takka yoo bitatte qarshii 400 meeqama biyya keessatti duraan 200 ture. Ajjaasanii yeroo hedduuf si tajaajiluu danda'a jechuudha. Ajjaasanii bishaanuma aananimaaf bishaan qofaan akka juusaa akka muuqii goote ajjaasan dhiqoo eegoo isteen booda saniin booda dhudachuudha akkuma shoorbaatitti haaluma salphaa ta'een wanta salphaa ta'ee wanta salphatti argachuu dandeettu fayyadamtee haga 1 kiiloon kee si hin dabalaa jechuudha. Nyaata keessanillee waan nyaattan san sa'aatiin fayyadama, irriba gahaa rafaa, bishaan gahaa dhugaa. Irratti mootu juusa kana sirri heddummeessaa fayyadama. Juusa yoo dadhabdan mootu ajjaasan bittanii fakkeenyaaf ajjaasan akkamitti goona yoo ta'an isallee gara dhumaatti isinitti agarsiisa. Juusa immoo haaluma salphaa ta'een wantoota kanneen keessaa ka hafuullee jiraatu danda'a. Dirqama miti jechuudha. Fakkeenyaaf amma muuzii fi abukaadoo yoo qabaatte aannan itti dabaltee waa sadiin godhatu dandeetta. Yoo muuzii teemira qabaatte muuzii akkanatti cicirtee waan juusa itti gootu naxxa teemira kee quncee gagaraa keessaa firee keessaa baastaa itti dabalta aannan burcuqqoo takka itti dabalta yoo barbaadde abukaadoo itti dabalatta yoo jiraatu waati rakkoo miti. Bakka teemiraa kana mootu yoo inni biraan jiraatiin abukaadoo gootee bakka biraa immoo bakka teemiraa kana damma itti godhatuu dandeetta jechuudha. Walumaa galatti wantoota amma asirra jiru kunneen kiiloon namaa akka dabalu gahee guddaa taphatu jechuudha. Maaliin fakkeenyaaf juusii aannanii fi juusii teemiraa, juusii aannanii fi juusii teemiraa akkasumas abukaadoo itti dabaltee yoo barbaachisaa ta'e immoo paappaayyaa illee itti gootee juusii walumaa galatti wanti juusii jedhame kunniin dhangala'oo osoo hin ta'in juusiin kunniin jechuudha. Qaamni namaa akka dabalu hedduutu akka gahee guddaa qaba. Garuu guyyaa 2-3 osoo hin taane itti dhaabdee haga qaama keetii irratti jijjiirama argitu galgala yoo danda'ame guyyaallee nyaata booda galgalallee gizee raftu nyaata booda akkanatti burcuqqoo tokko dhugaa yoo rafte jijjiirama guddaa argita jechuudha. Ishii kana yoo dadhabde immoo ajjaasan takka bitattee ootisiisan jechuudha ka xaasaasan haaluma salphaa ta'e. Kanaafuu yeroo baay'ee muuzni waan hin dhabamneef kan muuzaa kanaa fi waan akka abukaadoo, muuzaa, teemiraa, aannan kanneen walitti gootanii fayyadamuu dandeetta. Yoommoo bakka biraa akka biraatti fayyadamuu barbaadan fakkeenyaaf ajjaa kana maankaa 4-5 takka ni ho'ista. Saniin booda muuzii quncifattee ajjaa ho'iste kana kunoo maankaa 3 ta'us 2 ta'us akkuma argartan kanatti itti naxxa. Maalitti muuzii kee firee 2 ta'ee 3 ta'ee quncifatta ajjaa xaasaan bittisan irraa fal'aanaa kunoo waa'ee nyaatan kana ka shoorbaa firee 4-5 ta'u inoo iste dhiqqoo hagalluu magaalanni qabatu. Eegoo isteen booda muuzii sana wajjin walitti maxxaa. Saniin booddee aannan yoo barbaaddetti goota. Yoo barbaadu baatte irraa hambista. Ajjaan dhiqqoo waan ulfaatuuf vaanillaa bishaanii sana gartanii dhangala'aa san dhiqqootti godhata. Saniin booda aannan kubbaayyaa tokkotti goota. Aannan kamuu ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoo miti. Wanillee yoo barbaaddan urgoo yookaan ittitullee gootan rakkoo miti. Aannan ishigiillee ta'e rakkoo miti. Kanaaf haala saniin gootanii vaanillaa dhiqqootti gootanii midhaan mariqqootti gootanii wantoota kanneen keessaa ka isinii mijatu waan 3 ta'u waan 2 ta'u juusa fayyadamuu hin dagatina. Akkasumas ootisiisanii ka xaasaa san fayyadamuu hin dagatina. Eegasii guyyaa jalqabdan sanarraa kiiloo keessan
mazanama haala bareedaa ta'een fayyadamaa itti dhaabaa jijjiirama guddaa argattanii akka shoorbaatitti illee fayyadamuu dandeettan. Akkuma asirra argaa jirtan kana aannanii fi ootisisan qofa walitti bilcheessuun jechuudha. Aannan distitti naqattanii saniin booda egaa aannan keessan danfeen booda yookaan immoo osoo hin danfiin illee ta'e rakkoo miti. Ootisii kana kaxaasaa kana itti naqattanii saniin booda holiin dhahaa mi'eessituu garaagaraa yoo barbaaddan itti dabaltanii yoo barbaadin isuma kanneen lamaan yoo inni bilchaateetiin hin jedhe akka shoorbaatitti fayyadamuu dandeettanii yoo mi'eessituutti dabaluu barbaaddan waan akka dammaa waan akka sukkaaraa itti fayyadamuu dandeettanii akkanatti illee sirriitti furdatee eeginni akka marqaa ta'ee muuzii cirtanii itti dabaluudhaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Wantoonni amma asirratti viidiyoo daqiiqaa 10 ilaaltan kun hundi isaatu kiiloon keenya akka nu dabaluuf gahee guddaa qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni feetanii jaallattanii haga sa'aatii kanaa daqiiqaa 10 waliin turtan ulfaadhaa galatooma. Namoonni wanta kana isin barbaachisu furdina garmalee hawwina garuu garmalee huqqattan wantoota kanneen itti dhaabeen torbaan 2 haga 3 fayyadamtan jijjiirama gammachiisaa argattan. Yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri sabskiraayibiin godhan illee sabskiraayib godhaa. Ulfaadhaa galatooma. Egaa halkan keerii keessa naa bula. Baay baay.